Akkam bultan dhaggeeffattoota keenya nagaa waaqayyo bakka jirtan isiniif haa ta'u har'a jechuudha ganamaan xinnoo fataachaa turre jechuudha waaqayyo taatuun malee haati kakuu jechuudha ganamaan qursii naa hojjedhu ka'ee qursii naa hojjedhu naan qursii naa hojjette qursii naa nyaachifte garuu jechuudha baay'ee keessa ishee gammadee waan jiruuf natti tazaanaa turte jechuudha ani immoo amma kana malee yaade no qorgo en deema xinnoo aarsee deemuun barbaada innatti sirbitee innatti utaaltii bakka natti jechaa turte jechuudha kanaaf ani immoo no qorgo en deema xinnoo no qoree aarsee deema waan isheen jettu laaltu immoo naannoo qora iddoo wayiin deema miinzee wayii ta'uuf yaada maal jedhen no qor go'een baa waan isheen jettu hin eekkamti moondutti maallaqa wayii jira isa baasee xinnoo itti fataachuun barbaada suufii maal itti bitachuun barbaada miinzee nama ta'uuf hin jedhe waan ta'eefi maadha yaadni kee jedheen gaafadha maal jetti no qor hin godha xinnoo na aarsa jechuudha ganamaan kaatee garuu naan aarsuuf natti tazaanaa turte jechuudha hindi jechaa turte aktiin itti gochaa turte ani immoo suuta'een no qor beetinni sun no qor go'een laxxeen deeman hojii koon deema isheen immoo mana keessa gungumaa oolta jechuudha nyaachaa ooltu of nyaachaa ooltu. Kaameeraa koo firiijii keessan dhokfadheera firiijii keessan dhokfadhe nawa. Hello. Maal gootaa? Maal gootaa? Maal deemuu kan jiran? Deemen. Waa sitti mee deema kottu? Kottu waa sitti mee deema waa mari'atu. Bishaan illee namaa kan jiru malee. Mani mata sirreeffadha. Mataan sirreeffadha. Mataan hin qaracabba. Akka koo miinzee ta'uu yaadde? Miinzee maali? Miinzee maaliiti? Namni miinzee ta'e naan jee? Miinzee maali? Miinzee akkaan fu'a. Ani miinzees tiinzee osoo ta'in kan bu'atee nan fu'e malee namni miinzee bu'atee fu'a. Wayyuu haa kuffisee oole feesa. Haasaa arta hojii qodaa hojii ijoollee. Akkam? Hojii ijoollee haasaa arta. Akkam? Maacha harsaree maal natti himuu fedha? Miinzee ta'us kan jira. Miinzee maalitti gannaa miinzee kan ta'amu? Miinzee ta'us kan jira. Ta'e kan maal dhibee? Akkam? Waan si dhibuuf hidha akkoo ani sitti himu. Miinzee maaliiti gannaa miinzee ta'an jettu? Waadanya koo miinzeen ta'an jedhe. Miinzee maali? Ee fuudha miinzeen ta'an. Waadanya keessa kami? Miinzeen haa ta'e jedhe. Isa kami? Gammachis. Oo. Miinzee mana ta'e afaanii baafatee? Adaraa keenan jedhe. Adaraa? Nan asaan farsiisa. Kalla dhaan immoo? Nan qaanessa. Bara kana kee miinzee namaa ta'u jira jiru. Maa? Eree ulfaata kan waan baay'ee. Maa jechuudha maal firummaa naaf yoo? Ani hin beeku. Obbolummaa naaf yoo? Obbolummaan illee hin hafu garuu haala bara kana jireenya. Namni waggaa 3 waggaa 4 man tokko wajjin ciisee akkamitti ati akkas jetta? Jira miinzee akka salphaatti ta'amaa maa qalladde ati. Ani koo akkuma salphaatti waan hin taa'amneef an sitti himuu jira. Miinzee yeroo kana keessa isa iyyuu eessattidha? Sarkiinsa? Sarkiinsa? Sharaatanii. Baay'een garuu. Daraja sharaatee keessanii gaammaa olii taasisi lama. Sharaatee ilaalin deemu. Daraja sharaatee. Isa koosu isiti dafi hojii deemu. Waan hin jedhu uni lama maayini. Aqimi barbaachisa. Uummanni kun sharaatanitti wal fuudhaa wal heerumsiisaa jira. Ati akkamitti si lamatti quba nutti qabda? Haqimii barbaada. Sharaateen hoteeluma isaa birrii meeqa kaffala? Maal baankii hojjeta? Mucaan koo akkaawuntaantiidha baankii hojjeta beektee? Baankiitu danda'eera isa kana. Maal walitti qabatee ogu nu jirra mamti nu godonyan isaa waggaa meeqa wajjin ciisne walitti dhuufaa kan turre. Siree tokko irra ciifne. Isaafillee baankii nuu hin kenna yoo liqeeffatas yoo maal jechas jechuu danda'a. Atoo amma birrii meeqa si qaqqabaree ishee? Birrii meeqa jechuun bociinsa amma kana meeqa si qaqqaba? Xiqqoodha baay'ee miti. ganama mataatu na dhukkubsu baattee deemtee xuru. Atamu maaliif kana interetta? Na
Anna tuffachutti. Eega. Beekattetta. Inde. Beektaas. Sisseeksuun gaggeeraruuf iyya. Isa birqoo meeqa si qaqqabe meeqa yeroo itti yaadamu. Xiqqoodha maa baay'ee. Xiqqoodha baay'ee miti. Meeqa shida finatti migaa xiqqoo jechuun. Bakka gatiin suufii jira. Makiinaa liimoozii makiinaa ni takkaadha yaana. Kas 50 tokko. Kuma 50? 50 alla akkatti baasuuf jira. Allamatti baasu. Dura 25 baasa itti kana 25 baasu. Dura 25 baasa 25 baasu. Hin qalladdamoo suma dhugumaatti qoy. Dhugaan jira maan qalbiin akkas jira. Wacheedha. Ko wacheerratti qalbiin jira. Kuma 50 baasuufi. Birrii keessaa fuutee baasta habiibi. Birrii keessaa fuutee baasta. Maal birrii gaafuma rakkatanii miti hanqaatan. Hin rakkatteera kun koo rakkina miti quufadha waliin. Akkam? Ati amma birrii kuma 50 baastee miizee ta'uufi. Ani wanti kuma 50 baastee taati. Kana fuuteettu kuma 50. Yeroo akka jireenya guddii miti rakkata jirti. Maal siin galuu isiif barri tokko dhaabatti tokko dhaabataa barri maal taatee? Tokkoffaa nuyi akkas sadarkaa sharaatanii miti awwal fuun. Almaaftisi yaadumaan sharaateen seennee wal fuun. Yaadumaan. Malee sharaateen deemnee wal fuun. Yaadaan garuu gaafa wajjin galle akka sharaateen keessaa gallutti wajjin galle kan maa guddaa. Hin qalladinee bakki. Birrii kamiin baasuuf ammatti qoy birrii kuma 50 kan baastu. Malee ishuma qabnu baatira. Nadhiisi waan akkanaan hin barbaadu. Akkam? Eere. Nadhiisi maachuu. Hin barbaadu. Wajjumaan kaa'anii miti gaa. Kaa'amus waan ta'amusi wanta yeroo kana keessa miizeen taate birrii hamma kana baastuuf tasa hin jirtu. Maachuu. Bakka. Maachuudhaan maal? Maal sibicha murteessa? Bakka ani tole hin jedhu. Yoo barbaadde humna yoo ta'e immoo dhaqi. Fedhii koo miti kun. Kuma 50 birrii sakam keessaa baasuufi. Birrii akkanaa walitti qabne sana baasuufi cas gootee sargii namaatti. Kun miti mankeeti. Ani miinzee ta'e jechuun ani soofisii uffa jechuun akkatu uffatteetti. Ani bareede gaafa jechuun akka bareede. Gammachis bareede jechuun immoo akka ani bareedeetti. Ani bareede jechuun immoo akka ati bareedeetti. Akkamitti akkasitti yaaddooti? Maaliif birriin kun dhuftiin dhumtee akka? Dhumuu dandeessi boorganamu. Namni dhukkubsatee hospitaala meeqattuu hin baasa? Kana ጓደኛ amma ati waan akkanaa eessiti jalaalaash jechuu yaali. Laash akkamitti jedhama? ጓደኛ. ጓደኛ. ጓደኛ birdibsii tokko keessa bultee walitti dhufaa turte akkamitti yaaddati? Indagatta ammatti ijoollee warra wajjin turte ijoollee keessa. Indagadhu garuu oovarii isaan faana hin dhaabbadhu oovarii. Akkam? Oovariidha kun afaan dhugaa dubbachuudha. Oovarii jechuun maal jechuudha? Bakka humna keenya oligaa kuma 50 baasuu jechuun immoo hundee. Inni ko bora dabra baankii ayyuu nu qeessuu danda'a. Haali keessu garuu sadarkaa keenya miti kun jira itti yaadu hundee. Akkam? Akkamitti akkatti konkuluuzinii akkasii? Amma yeroo darbe miizee taate yeroo achi gara biyya keenya baadiyyaa deemte miizee taate isuma haqimii maali birrii meeqa qabaaste yeroo san? Yaadu sammuu kee yeroo kanatti inni miinzee baadiyyaati. Isuma miizee baadiyyaa taate birrii meeqa kanatti baasa? Sabaqa suufi gati makiina xinnoo kaffali. Amma garuu hamma kanan baasaa jechuun maal wanta walitti qabne miizee fira xinqiraadhu miizeen isaas firummaan isaas haa garagalu. Akkam? Bakka haa waan akkasii. Waan akkasii dhaabdan har'a. Qalladdaa? Hin qalladdaa? Bakka hin barbaadu waan akka kana. Hin barbaadu? Ati barbaaddeef ta'amu? Hin barbaadu. Barbaaddeef ta'amu? Ati barbaaddeef ta'uu dhiisa. Ati jettee hin ta'u ati amma gara sitti beera. Boor wajjin namni baafna sitti beera. Hin baasuun jedhe waa'ee birrii tokko iyyuu hin baasu. Akkam? Waa'ee sargii kanaaf hin baasu bakka. Jaallattee baaftamu? Namni natti murteessu haa jiraatu nama dhufee natti faraduu haa jiraatu. Akkam? Bakka. Ani na wajjin namatti caqacaqa sitti beera. Ganzaba isaa taafamani. Likkittan si gashadii nan ishee. Dirqama namoo wantichi. Dirqama. Dhaqii birrii baasii ta'itii ilaala. Ani garuu hin baasu birrii. Maalatu mana keessatti nan
jedhin sire. Lakin ofisru bayu. Lakin Dirqama. hanni je ishee sire jedhu. Injadu. Akkam tashin jedhu. Injadu bakka. Warba di dhaqi baafadhatti.